amma nuti Soomaaleetu nu fixaa jira jennee boonyaa miti Soomaalee miti. Kan lola kana oofaa jiru mootummaa. Naam mootummaa bakka bu'ee gartee mormajii hootti ol ba'es gubbaarratti guddattee na cinaa teessee gubbaarra. Dhugaa walitti himaa deemu. Hoggaa gartee lolli gama Soomaaleetiin hoggaa nu caalan nurraan dhaabsanii hoggaa nuti irra aanne alaabaa nu jidduu fidaniitiiti addaan nu dhaabsanii taak. Lammaffaa immoo uummata keenya kan fixaa jiru hanqina firiitii. Dhageeffadhaa asirratti firii jechuun waan fira loltuun jechuudha. Sadaffaa ammoo hoggaa gartee qaamni biraan dhufee nuti inni itti himanne nuti hin ajajamne nuun jaanii poolisiinis milishaanis dinijaan kan naannoo sun jirtu hundinuu. Osoo gartee uummanni kun guututti dhume sigaree tasuma lola kana dhaabuu hin dandeessu. Amma gaa jechiin hanqammaan dubbadhe kun gartee namni onnee butee wii godhoo jiraate dantaa itti maraatuun teessee kaatee gaara seentuus fiigi cayi. Mootummaa gaafanni waan gaarii dalage namni akka keenyatti gartee dhugaa mootummaa dubbatee itti arrabfamaa jiruus hin jiru. Gaarii mootummaa jarjarree dubbanneeti namni mee gartee isin xawalwaalle isin nama akkasiiti isin dabila janti jee sababa mootummaa kanaan nu arrabsaa jira. Mootummaan ammoo waan gaarii hojjetu caalaa miidhaa inni gartee uummata irratti fidaa jiruutu guddachaa jira. Walitti himaa deemnu. Boo'ichimma fakkeenyaaf ijoolleen turas gubbaa teessee boochu kun akka waan gartee mootummaa waa takka harkinii akka waan Soomaaleen gartee masiitii dhuftee Soomaaleen rasaasa qabdi rasaasni barka mootummaa federaalaatiitu rasaasa snaayiparii fi girnoobii fi jinnijaan kan hunda kilaashin koof hunda hafi'eetti kannu mootummaa Itoophiyaati. Sinigalee wayi Eertiraan isin dhawaa jirti takka wayi Sudaan isin dhawaa jira wayi Somaalilaantiin isin dhawaa jirti wayi Jibuutiin isin dhawaa jirti Soomaalee Itoophiyaati miti. Kana kan baajeta baasee fi gartee uummatatti bobbaasaa jiru mootummaa Itoophiyaati. Dhageeffadhu poolisiin naannoo Soomaalee kaatiyattuu fi poolisiin Oromiyaa kaatiyattuus lachanuu isaan lachanuu ajaju mootummaa Itoophiyaati mootummaa tokko nama tokkotu ajaja nama tokko. Dhageeffadhaa dha sinima. Ajajni gartee pireezidaan eenyu hoogganaa koomishinii poolisii Oromiyaa irra jiruu fi ajajni poolisii Soomaalee gubbaa jiruus tokko isaatiitu uummata kana addaan qabaa hojii lip achuma dhaabbate. Ka gubbaarra jiru san ammoo dantaa irraa qabaannaan osoo namni kanatti asitti rabxaa ol galchee yoo namni isinirraa dhaabu hin jiru naa isinii ma dhageeffadhaa. As gubbaarratti gartee diinaa ol galamaa galgala rakkoo teessan iyyaa oluus waa takka wanti fidaan jirtu. Anamma amata lamaaf ofiin deemu osoon rakkuma uummataa kana himu taboo maaluma cinqiimaa ol taafiraa dhorkanii naan jedhamne. Isin galee maaliif dhugaa jirtu beekan dhugumaa sanii beekaa hubaddaa. Amma fakkeenyaaf godinni kun lamaan isin akkanatti raabawaa jirtan kun godina gartee milishaa gahaa qabuu fi humni mootummaallee gartee gahaan keessa jirtu. Hoggaa waa funaanuun dhufte godinni akka godina kanaatti keessaa uummata kana funyaa oranii keessaa funaanuun jirtu. Kaasima akkasii miti. Isin galee hoggaatichi deemtee ajajni nuun kan namne takka ammoo rasaasaan nu duraa dhumee isin jaan. Qawwee ammoo uummanni keenya qawwee fi bitatanii akka diina firaanitti isne qawwee hula walitti irra deemanii irraa guuran warreen naannoo gammoojjii bakka daangaara jirtan kun hundi keessa ni beektan. Hoggaa ammoo miidhaan irra geesse nuti ajajamnees jaaniin jechuun mataan. Gaafana mee eenyutu eenyuuf lola mee isin fakkeenyaaf nu hundinuu gaara koon ta'e takka isin akka mataa keessanii mee waan kaniif gaafadhaame mee eenyutiitu uummata kanaaf furmaata kanneettanii yaaddan. Amma kaleessa aanaa gooroo guutuutii fi aanaa doobbaatti wal waraansa guddaadhaatu ture. Wal waraansan kan gaggeessaa ture poolisii naannoo Soomaaleetii fi hidhattoota naannoo san jiru uummata wajjin ta'e. Poolisii Oromiyaa kanaa poolisii naannoo Soomaalee san mootummaa adda addaa qabdi jiran. Mootummaan tokkichi bar mootummaa Itoophiyaa barka Abiyyi Ahmadiif Biraanuu Juulaatiin hogganu bara. Gaddaa baay'ee jedhan akkasuma dhaabbattee maal waa gooytun. Namuumee fakkeenyaa fi milishaan Oromiyaatiis uummata Oromoodhaa kan daangaa gartee namarra gaddeemoo jiraate yoo qabe kagadiitiis yoo qabe wal waraansi kun dhufa hin dhufu. Hin jiru wal waraansi kun saniif waan gartee mootummaan as keessaa gartee dantaa wayii waan qabuuf takka ammoo dhimma waan hin qabneef jecha waan kana furmaata kennuudhaaf waa takka furmaata takka illee jiru jechuudha. Saniif akkuma kaleessa gartee gaarii mootummaa dubbannee itti warri mootummaa mormu itti nu arrabsaa ture sanitti arraas gartee cubbuu mootummaan hojjechaa jiru likki itti himnee warri mootummaa faarsu saaqubaa gurra kaa'ee iyyuu dheengaddoo gaa mootummaa faarsinu akka mootummaa dubbannu nu faarsaa turanii arraa iyyanii faarsee bulaanis kaanis warri gartee dheengaddoo gaa akka mootummaa dubbannu nu arrabsaa tures arraa nu faarsu maal waa gootere carraa keessanii gamaa gamana fi guute nuti ammoo dhugaa jiru numa dubbannaa jechuudha.